Tole isaaniif maal dhaamta? Maal jettaan? Isaaniif wanti handhaamu yoo jiraate hin dhaga'anuuf malee utuu dhaga'ani waanuma Yesuus dhaameef dhaga'u. Garuu nutti nafi hin arrabne nutti jiraaf haa dubbannuuf. Bira haa ga'uuf wanta handhaamu yoo jiraate guyyaa tokkotu jira. Guyyaan sunis du'a booda mo'aatu jira. Innis jireenyaa fi badisatu jira. Jireenya sana jiraachuudhaaf har'a jireenya sana addan baafannu yoo ta'e, isa gabbaramuu qabu hin gabbarru yoo ta'e, isa sagadamuu fi maluuf hin sagannu yoo ta'e, isa guddisuu qabnu hin guddisnu yoo ta'e, waan hundumaa addan baafne hin beeknu yoo ta'e, karaa Rabbi nu barbaadu irra hin deemnu yoo ta'e, dura keenya ibiddatu jira. Abidda jalaatii baraaramaa. Islaamummaa Rabbii ilma namaatiif tokkittii dhugaadha jedhee amantii inni kenne yoo jiraate islaamummaadha. Kanaaf iyyuu yaa lammii koo yaa qomoo ko kottaa gara amantii keessan jalqabaa, gara amantii nabiyootaa, gara amantii abboota keenyaa, gara amantii isa dhugaa, gara islaamummaa kottaati abidda irraa lubbuu keessan baraaraa. Waan aadaa yookiin immoo amaleeffannaa yookiin immoo darbaadhaan wantoonni nurratti caanamanii sammuu keenya keessaa nu bulbulanii nu macheessanii nu dhoqqeessanii islaamummaa nu jibbisiisan suni soba. Islaamummaa baruudhaafis ta'e dhugoomsuufis ta'e sobsiisuufis ta'e islaamummaa keessa jiraatanii arguun dirqama gatii ta'eef bakkee dhaabattanii ilaalcha kaleessa namoonni isin keessa tuulaniin islaamummaa hin jibbiinaa, islaamummaatti siqaati wal baraa. Islaama yoo baattan islaamummaan kun maal inni jedhaati dubbisaa gaafadhaa ilaalaa. Waan sana immoo kana nu hubachiisa yookiin immoo kana gochuun qaba jechuu osoo hin taane dhugaan jiru isa kami jedhaati wal bira qabaa madaalaa jechuun hin barbaada. Abdishoo wallaahi akkasi. Utuun barreeffamaan ibse yaada koo sirriittan ibsadha. Yaa salaam, yaa salaam, yaa salaam. Waan ajaa'ibaati wallaahi. Rabbi ergaa keellee ittiin si haa ga'u. Waan si gaddisiisu yookaan waan si yaaddessu kanallee Rabbiin dhaloota kanatti ifa agarsiisee si haa gammachiisu. Wanni si gammachiisu maali abdii? Islaama tokko. Allahu akbar. Wallaahi. Waan ajaa'ibaati. Wallaahi Rabbiin hunda keenya iyyuu islaamummaa irratti jiraatee nama islaamummaa irratti du'u Rabbiin haa taasisu hunda keenya. Maatii kan keellee Rabbiin islaamummaa kennee fi si haa gammachiisu ta'u addunyaa irra jirtu Rabbiin si haa gammachiisu. Tole waan ajaa'ibaati. Abdii takka mana hidhaa seentee beektaa? Hidhamtee beektaa? Yoom? Ergumaan dhaladhee moo? Mana hidhaa seenee beeka. Yeroo garaagaraa mana hidhaa seenee beeka. Afagaatu dhiyaatu baay'ee nuuf keessummaa miticha barbaadeen. Waan seenan waan goota keenya naan jechuufi. Beekamaadha gaandaan qoraasuma dhiiraa jedhamaa jettee jiraannaan goota bakka. Hidhaan qoraasuma dhiiraati naan jechuufi. Koo jedheera bari nageenyi hatte. Wallaahi sagaleen kee fakkaataa ture. Fagoo jira jedhee ture. Jechuun yoo ammallee fagoo jira sagaleen kee ergeetti dubbatte warra. Turee dhufanatti fakkaata. Waan biraatiif osoo hin taane yoo amriin isaa jajjabaa ta'e xiqqoo of eeggannaa fi akka achirraa fagaannu. Manni hidhaa dhugaa dubbachuuf mana hidhaa isa dararamanii hin hidhamne jechuun hin dararamne akkas ta'eetu namni tumamee maalitti godhamee maal jedhamee cinqamee maal jedhu sana an baay'ee isaa doorsisumaaf haamilee na cabsuudhaaf mooraalii koo na buusuudhaaf waan hin qabin harkaa jechuudhaaf wanti ta'e akkasii zoroo mul'ata qabda taanaan manni hidhaa si fayyada. Sababiinsaa namoonni mana hidhaa jiran mul'ata kee wajjin wal arguudhaaf carraan qabanii bilbilli harka isaa irra jiru dubbisuu hin danda'anii naman qabanii infoon qabanii miidiyaan qabanii miidiyaa mootummaa miti mootummaa hin qabanii ati mul'ata qabaattee jennaan ba'uun keenaaf waan ta'eef mul'ata kee isaanirra facaastee ba'uudhaaf
mana hidhaa seenuu waanuma gaariidha. Homaa kisaaraan qabu jechuu barbaadeenii nama mul'ata hin qabne hattee maal taatee wanti xiqqoo irratti yoo waama likiskisii biyya lafaa fidhamte garuu manni hidhaa kisaaraadha. Sababiinsa saayikoon kee baay'ee si miidhama. Namoonni fajajan burjaaja'an eenyummaa isaanii kaleessaa ofirraa mulqan deebi'anii arraba kaleessaatiin dubbachuu dadhaban baay'een isaanii jiru argeera waan ta'eef garuu kaayyoo qabda mul'ata qabda yoo taate qaramtee jabaattee waan sana caalu mul'ata sana caalu fudhattee jabeeffattee bilchaattee yaada kuufatteetu nama haaraa taatee abdee taatee baata. Isa kanaaf mul'ata qabaattee mul'ata kee namoota sanaan gahuudhaaf carraa sanaan manni hidhaa gaariidha. Calluma jedhee yoo ta'e garuu ofuma kisaaraadha jechuu barbaadeenii. Zoroo mana hidhaa jechuu haa ta'u gaa sammuu haa ta'u gaa gaarii ma'e. Ajaa'iba! Abdiin barachaa jira akkam? Okay, barumsa isa kam? Kanuma ta'eyyuu haa ta'u. Dhugaa dubbachuudhaaf gaaffii baay'ee bareedaa na gaafatte. Barachaa jira abdiin barachaa jira jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti waan gochuu qabu. Islaamummaa keessatti maal gochuu akka qabu. Islaamummaan kun abdiidhaaf jireenya isaa keessatti akkamitti appilaayi akka inni godhu guyyaa guyyaatti abdiin waan ittiin of gargaaruu fi waan ittiin nama gargaaru guyyaa guyyaatti barachaa jira. Dirqamas barachuun barumsa idilees kallattii garaagaraatiin barachaa jira. Innaa barumsi yeroo hundumaa akkatti fufetti jira abdii biratti. Keessattuu dhugaa dubbachuudhaaf waan sitti barbaadu abdii yoo jiraate yeroon inni dhugaa dubbachuudhaaf gaafan umraa deeme baay'ee miidiyaarra fagaadhee ture. Laayivii akka duriin galuu viidiyoo akka duriin gadhiisu maaliin jedhu garuu viidiyoo daqiiqaa tokko namni waraabuu fi waanuma achitti nuyi viidiyoo waraabaa oollutti fakkaata uummatatti. So viidiyoo daqiiqaa 2 viidiyoo daqiiqaa 3 waraabuun waanuma nun yeroo hundumaa viidiyoo waraabaa oollu miti. Waan daqiiqaa 2 waan daqiiqaa 3 hin guunne waan ta'eef waan yeroo keenya guutuu viidiyoo waraabuu tiktaakii hojjechuu miidiyaarra oolu maal jedhu dhugaa dubbachuudhaaf amma sayyaan na beeka. Sayyaan baay'ee natti siqaa abbaan caalii baay'ee natti siqaa. Wallaahi amma waliin buna dhundutti illee jechuudha. Annama tiktaakii in ilaalledha dhugaa dubbachuudhaaf. Tiktaakiin ajandaan har'a maalirra oole? Nama ajandaan beeknedhaan wallaahi. Har'a maalirra jira? Mootummaan maalirra jira? Feemeseen maalirra jira? Maaloon maalirra jira? Amman ijoolleen gaafa isheen kafartu gaafa isheen amantullee sarpiraayiziin ta'a guyyaa 3 booda afaan arga. Dhugaa rabbi. Thank you jazakumullahu khairan. So nama ajandaa miidiyaalee baay'een quba hin qabnedha sababiinsaa ani yeroo hundumaa jireenya koo waan ijaaru irratti xiyyeeffadha malee tiktaakii viidiyoon hojjedha ediitiin godha poostiin godha keessaa baay'ee waan biraa. Innaa isa kanaafi yeroo koo wantoota akkasii irratti baay'ee hin rakkadhu waan na fayyaduuf waan na jabeessurran oola. Akkasumallee uffaadhaa jenneerra akkasumallee namoota yeroo hundumaa waa irraa baru filadhee warra akka Sayyaafaa Abbaa Caalifaa Sultaan Alkeeriif ustaazota gurguddoo akkuma suur-sagaleedhaan nu daawwachaa yookiin nu ilaalaa ooltan namoota jireenya isaaniirraa arraba isaaniirraa hojii isaaniirraa kallattii garaagaraatiin irraa baru wajjin oola malee bakka itti hir'adhu yookiin beekumsa koo yookiin jireenya koo kana keessaa waan ta'e dhabu namoota akkasii wajjin hin oolu jechuun barbaada Abdishu. Ati jaarsa biratti guddatte Abdi? Wallaahi ani mana kiraayettan guddadhe baay'inaan 2008 kaasee manuma garaa hin jiru. Asaba manguddoo asabtaa fi kamaa fi wanni jiru hin jira. Iccitii isaa yeroo biraa naa himta rakkoo hin qabu. Iccitii isaa yeroo biraa naa himta. Waan ajaa'ibaati. Waan tokko ala kulli haalin naafaatu. Isa abdoo waan amma na gaafachuuf jettu kanarra naa darbeeti waan bira na gaafadhu baalla. Afurichi amma jira jechuudha.
Firijii amma siin jira jechuudha firijii. Maaliif beektaan amma sa'a kana biisii ta'uun barbaadu waan ta'eef ani takkaa jiraadhu hojii hojjedhu danaa darbi gaafficha. Hojjedhu hojjennaa jabaa. Bakka isaa mudannoo tokko nuu buusi. Akkanaa wal gallakkisuun hin jiru wallaahi. Wallaahi wal gallakkisuun hin jiru. Uff yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. Maaltu jira sitti fakkaate amma guyyaa tokko ani jechuun salaatallee sirriitti hin barree waanuma namni godhuun godha yeroo sana akkasumallee jechoota salaata keessatti jedhama illee baay'ee na rakkisu. Isa booda jammaa wajjinaniin salaataa jirra masgiiduma naannoo koo jirutti. Isa booda waan si dhibu jechuun mudannoo dhalee gaaficha amma mindinoo zuurii irratti yookiin immoo asirii irratti rakkaa 4 salaatta yoo taate rakkaa 2 salaattee kaateetu zikriin ati gootu jira mitiire. Isa booda an sana qubatti hin qabu isa namni taa'ee ganaa zikrii jedhu nama keessa nama ol ka'e hin arginu ol ka'ee mana of arge. Masgiida keessa kophaa koon dhaabadha gaafa nama ilaalu namni hundumtuu taa'aa jira. Isa booda dafee jechuudhaan gugugugidha hin gattaa'e masgiida rabba jechuudhaan. Sagalee lafa dhidhiitee akka lafa dhidhiitu wayyaa ta'u akka kufuu wayyaa ta'u jilbaan lafatti gugu. Isa booda gaafan ol ka'a jedhu egaa namni Itoophiyaa kun walitti sissiqee salaata baay'inaani akka Saawudii miti. Innaa gaafan ol ka'a jedhu namichi na duraas ol ka'aa jira anis olan ka'a gaafan jedhu namichi na duraa mataadhaan gaafan Udduu isaa dhabu nama gidduun achi dabarsee yaadde wallaahi dhugaa rabbi. Namichi ilaale ol ka'aa jira baalaansa gochuu hin danda'u. Anillee humnaan ol ka'aa jira. Namichi sana teessaadhaan gaafan dhawa. Achi nama gidduu achi darbine wallaahi akka gaafichaa ishee minna qabee hin beeku. Ol ka'uutti bara ol ka'uutti amma gaafan ol ka'u namni akkasumatti ol kaa'ata miti. Ani garuu achi fuulduratti jedhee ol ka'uun illee rakkisa waan ta'eef hin baranne. Innaa silaa kallattii maan kan ol ka'uu qabdu an fuulduratti jedheen ka'a beektaa gaafa fuulduratti jedhu namicha mataadhaan neenu masmara lama wayinachi dabarse. Wallahi akkasii rabbi naa fadhiisa wallahi. Har'a ati maanuma ijaan abitti dhufte malee interviiyuu maaliitiif dhufte baatu. Umraan akkam ture abdi? Wallahi addunyaa kanarraa jireenya koo keessatti gaafan shaadaa qabadhe itti aanee wanti na gammachiisu yoo jiraate umraa gochuu godha. Gaafa asii deemu naaf noormaalii ture. Jechuun jira mitiiree wanti hundumtuu nama warqii hin beekne biratti warqii miti noormaaliidha. Sibiiluma yookiin bilijlicii yookiin artifishaalima wayii fakkaata. So waa'ee umraa akka carraa ani gaafa asii deemu Ustaaz Ibsaa Sultaan Alkeerii fi namoota jajjabaa wajjin an deeme. Ustaaz Ibsaa sanfaa jechuudha. Innaa waa'ee umraa natti himaa amma eerpoortii teenyu eerpoortii guyyaa tokko guutuu teenya akka carraa tikeetiin keenya nu jalaa siqe. Waa'ee umraa na barsiisaa natti himaa gaa'ir na gochaa maal na gochaa bakka umraa na jaallachiisanii gatii umraa bakka vaaliyuun ni qabu kana hundumaa
na barsiisaa gaafa ta'e nullee gaafa nyaannu gaafa dhugnu gaafa deemnu konkolaataa keessatti gaafa achi geenyu maal kana hundumaa sirriitti na hubachiisaniiru. Anillee inni dubbisa Google godheen dubbisa maalin faayidaan naa qabu maal sana sirriitti dubbisee jira. So gaafa achi dhiyaannu zaamaa baay'ata. Maal kanan maal yaa Rabbi maaluma keessa nu fedhee baay'ee mana ajaa'ibaa ture. Innaa egaa ani lafa kaabaa sana waan an naqu naaf eeyyamamu natti hin fakkaanne. Kazaa isaan beeku waan ta'eef amma deebi'u Ustaaz Sultaanii naannoo sanatti dhiyaataniitu ija koona qabanii gaafa biraan naga'anii wallaahi waan narraa citee godaanii wallaale. Yuuni fiilingi tasammaanyi bakka waan ta'e natti dhaga'ame jireenyi koo kun hundumtuu qalalnaan jedhee waan hundumaan irraanfadhee nuni bakka jireenya haaraan jalqabee guyyaa sanarraa kaaseen yeroo keenya baay'ee achitti gatii dabarsinee fi gammachuu guddaa ani gammade gaafan shaadaa qabadhetti aane gaafan kaabaa bira ga'edha wallaahi. Ajiib. Kun tuuttee of ilaallee? Jechuun ani intiniidha ka ija koo qabanii geessan sarpiraayiziin ta'ee achii dhugaa dubbachuudhaaf iddoon sun anaaf ani tokkoffaa dhiyeenya gara islaamummaatti dhufe lamaffaa wallaalaadha. Waan naaf eeyyamamu natti hin fakkaanne namoota gurguddaa namoota achi keessa turan isayyuu namoota arabaa namoota adii kana qofaa waan eeyyamamu natti fakkaata. So namni hundumtuu walqixa bakka sanatti abbaan barbaade mangistii ta'e abbaan barbaade garba ta'e abbaan barbaade ergamaa abbaan barbaade ergataa ta'e namni hundumtuu walqixa. Gammachuu gaafa sanaa maybe viidiyoo fudhachaa turan ijoolleen ani qoban qabu ture. Wallaahi ani nan jilbeenfadhe isa booda imimmaan qabachuu dadhabe. Sababiinsaa iddoon sun anaaf iddoo naa malu miti. Egaa rabbii na filatee rabbii na jaalatee iddoo sana dhaabe. Wallaahi bataam nu tasammaanye miira yeroo sanaa ibsuun danda'u baay'ee. Mabruuk wallaahi baga rabbi si gammachiise dhugaa dubbachuudhaaf miira bakka sanaa nama dhaqee beeku qofa beeku. Wallaahi maaliif beektaa namichatu gaaf tokko qeeransi nyaateedha. Qeeransi nyaannaan uummanni dhufanii qabuu dhufanii madaa sana qorichatti goggodhuu fi manaaminitti dhufnaan abadan ati sikinaadha. Maal malee natti sikinaa? Maal barbaadda? Nama qeeransi kanaan dura qabee jiru qabamee qeeransaan madaa'ee fayyee jiru naa fidaa'e. Akkasitti barbaadanii fi nama qeeransi duraan madeessee jiru fidanii fi jedhan. Maaliif jennaan madaa qeeransaa nama qeeransi qabee qofa beekaa jechuudha. Fiilingii achitti namatti waan achitti si dhaga'amu nama dhaqee qofa beeka. Wallaahi al'aadiim. Ani gaafa dhaqu akkuma ati jette waa'ee umraa baradhullee waan kaabaa baradhullee sadarkaa kana hin seene abbaan kiyyallee alhamdulillah rabbil aalamiin hajjiillee godhanii jiranii umraallee godhanii jiranii waa'ee kana halkanii guyyaa nutti himu halkanii guyyaa waa'ee umraa waa'ee hajjii yeroo isaan nutti himanu bakka maaluma kana yeroo hundarra deddeebi'anii himaa ooluun jedhaan ture. Gaafa dhaqee achi ga'u wallaahi wabillaahi of amanuu dadhabe jechuun namni kun ana moo nama biraatii walii wallaale jechuudha. San booda ammoo guyyaa gaafa achirraa achi garagaltuutii fuula dugda kaabaatti deebistuutii kaatee yaaduu jalqabda. Wallaahi akkasi. Wanni hundi sitti hafee nyaannis dhugaatiin sitti hafee callifteetuma achi keessa jiraatte yookaan immoo deddeebiitii achuma dhaqxee si godha. Kana bakka namni yeroo tokko achi dhaqee gallaan dhukkubfataadha. Isa dhaqee hin argin caala isa argatu dhukkubfataadha. So kanaafuu baga rabbiin carraa san sii kenne abdii kiyyaa. Keessattuu namoota iddoo sana jaallachuu bira darbee namoota daawwaarra jiran warra akka Ustaaz Sayyaa, Ustaaz Xaalibuu Dallaa, Suudii Jamaal namootan jajaallu bakka namootan itti dhiyaadhu namootan hawwuuf bakka kaabaa wajjin suura kaasii fi rabbi sinaa fidu jedheen suura erguuf jalqabe wallaahi. Innaa du'aa godhee fi rabbi duukaa dhaabe namootaaf hawwuutti ka'e achi dhaabadhe maal ta'a abaluutu dhufe jechuutan ka'e wallaahi. Innaa akkas ture waan hundumaa irraanfadhee ibaadaa qofa ture yeroo ajaa'ibaa ture obboleessi koo Sultaan illee rabbi sarraa haa jaallatu ansaa waan ittiin deebisuu hin qabu baay'ee na jabeessaa natti himaa bakka wallaahi akkasi. Akkas rabbi haa kaffaluuf baay'ee namatti tola rabbiin deddeebisee rabbi si haa geessu wallaahi deddeebisee rabbi si haa geessu hunda keenya yoo rabbi nu haa geessu
asumaanuu warra hin dhaqinillee warra dhaquu fawwitanillee hunda keessan rabbiin isin haa geessu hunda keessan rabbiin haala isin haa mijeessu inni abdiillee anallee nu mijeessee nu geesse karaa nuti yaanneerra isinillee isin mijeessee isin haa geessu rahmata isaarraa malee kiisii keenya nurraa hin barbaadu rabbi ofiif isin geessa rabbi hunda keessan tokko tokko achi isin haa dhaabu warri as jirtan hunda keessan rabbi achi isin haa dhaabu milkaa isinis yaa abdii wallahi turtiin silaa kana caalotoo wajjin turree isinee halkan guutuu haasaa bulleeyyii illee haasawuun hin dhumu sillee atillee karaa deemaa turtee reef manatti galtaa inshallah sirraa gabaabsuu eeda yoo rabbi jedhe yeroo biraallee bal'inaan kan walitti deebinu ta'a mee dura wanni ati otoon dubbadhee jettee yaaddu an kan sin gaafanne waan kan otoon dubbadhee yookaan hawaasni dubbii kana naa dhagaye waan kana uummanni kiyya otoo naa dhagaye jettee waan yaaddu yoo qabaatte waasil carraa keeti. Okay, Ustaz Abdoo koo galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf ani fiilingii koo nan ibsadha karaa miidiyaa jechuudha barreeffamaanis ta'e karaa miidiyaa qabnu kamiinuu ni ibsadha yooni ammaaf hin dubbadhu ta'e illee Abdoo waan asitti machuu irraanfadha jedhee nan barreessa booda feesbuukii irra. Bakka na yaadachiiste abdii bakka na yaadachiiste fooloo koo deebisi aanfireenii koo deebisi. Bakka na yaadachiiste wallahi. Kan feesbuukii moo? Kan feesbuukii bakka na yaadachiiste. Wallahi hin beeku amma isinii deebisanatti himaa. Ayyee Abdii Muusaa jedhaa deebisi piroofaayilii koo irra jira. Bakka na yaadachiiste waan feesbuukii. Booda deebistaniis. Booda deebistaniis. Dadii gaafadha. Ingiliffa moo Oromiffa? Abdii Muusaa akkuma TikTokii kana gabaabaadha. Ammuma siifaa deebisu Abdii. Ammuma deebisu asuma irratti. Isin hunarraa qabdanii? Hin qaba. Hin qaba dhugaa. Walitti dabilaa miti? Jazakumullahu khairan. Fixee jira. Wa'iyyaak. Kan hayyee tole boo amma meeshiin godhuu dandeessaa jechuudha rakkoon hin jiru. Inshaallah. Eshi kan biraa ammoo mee dhaamsa nuuf akka waliigalaatitti dargaggoodhaaf dargaggeetti otoo dubbannu warra hin fuudhin dargaggeessa akkanatti yaa'u kana dhaamsaan qabdu ati maal jettaan? Feesbuukii marraan hin dhaamaaf ustaas. Yeroo dhaamtu yaaqinatu please durarratti sayyaamee fi naa godhe please. Egaa namni hin fuudhin baay'eetu jira. Namicha tokkotu sangaatee ollaa isaatii fira namni hate sun ollaa isaatu hate. Innaa hatee dhufee gurguratee bira taa'a. Maal namitti sangaa kee hatte jedhe hattuun suni hin waraantu lejjiistu akkas goote akkas hin gootu innaan maal akkamitti ana hoosi'iyoo jedhee maa bira darbeefi. Nyaata ollaa hataan immoo yoo hannan beekne dhiisu kun gowwaan maal kun ayyeebbo. Ana hoosiyoo jedheetu. Innaa taqilaalaan nama asirra jiru baay'eensaa akka barsiisaa hoolotaa akka sayyaa akka diina yaasdagguu sumaan illee nan shakka abdishoo innaa rabbi isin itti fuudhuun jedha. Fuudhuu jechuun baasii waan gaariidha. Maaliif jennaani namni fuudhuu mucaa godhata. Namni mucaa takka godhate ana biratti akka nama kaafira tokko shaadaa qabsiisetti ilaalama. Abdii biratti abdii raggaasa biratti. Mikinaatu islaamummaadhaaf nama tokko buuseera jechuudha. Islaamummaadhaaf nama tokko fideera, nama tokko dabaleera. Akkasimi? Akkana wallahi. Kanaaf namicha daa'ii wajjin wal qixa namni fuudhee ijoollee godhatee islaamummaa irratti ijoollee isaa guddisu daa'ii addunyaa irratti beekamaa wajjin akka wal qixaatan ilaalanii. Ilaalcha godha garuu kitaaba miti hadiisa yookiin quraana miti. Rafeen buluun arrarraa rafeen buluun.
Wallahi kanaafuu namni hundumtuu hafuudhuun jedhaani. Maali gaa? Hafuudhu namni. Haa Sayyaa eermullee miitii jedhe. naa qaba. Sayyaa miitii naa qaba. Sayyaan nuti irraa kaafnan sa'aatii kana hin ta'u. Hin ta'u. Baarakallahu fiika abdii dhugaa dubbachuudhaaf. Ishi xumura irratti ammoo dhaamsa yookaan dhaamsa yoo qabaatte yookaan ammoo akkuma waliigalaatti jeneraalii dhaamsa warra gara islaamummaatti dhufaniifis ta'ee warra daawaa godhuufis ta'ee eenyuufuu haa ta'u dhaamsa akka waliigalaatitti ergaa dabarfattu yoo qabaatte jechuun dhaamsa namaa dhaamtu yoo qabaatte dirqama keessaafuu namoota gara islaamummaatti dhufaniiffaa yoo nama kaaniin dhaamu jettilee dirqama dhaamta. Yegid. Haya ulfaadha. Siirias dhugaa dubbachuudhaa fi namoota islaamummaa hin qabnee fi islaamummaan kun isa nuyi kufrii keessa teenye beenu osoo hin taane islaamummaan kun qulqulluudha waan isin jettan irraa bilisa. Islaamummaa kana akkuma sila jalqabaa kaasaa ture kana fudhachuu yoo baattan islaamummaa kana qoradhaa bara akka diina yaasa dagguufa. Islaamummaa bakka itti musliimni tokko nama ajjeese mootummaa rabbitti gala jedhu barbaachuuf jedhanii islaama ta'e jedhami. Innaa akkasuma islaamummaa qoradhaa amantii kamuu qoradhaa amantii addunyaarra jiran hundayyuu qoradhaati. Kan rabbi jaallatu amantiin dhugaan immoo ilmi namaan kun waama nama ta'eef kan namni dhugoomsu rabbi dhugoomsu lafti dhugoomsu saayinsiin dhugoomsu qilleensi dhugoomsu kami jedhaati ilaalaa. Hin baqatiin dubbisa amantii kamiyyuu qoradhaa. Rabbi isinaa qajeelchuu islaamummaa isiniif haa kennu. Rabbi kaadhimummaa ibiddaarraa isinaa baasu najaan isiniin jedha. Kottaa gara amantii keessan jalqaba islaamummaan amantii haaraa miti. Amantii ilmi namaa hundumtuu irratti uumame amantii keessanii. Amantii isin kiristinnaa ka'uudhaan irraa kiristaanumtanidha. Kottaa gara amantii keessan isarratti dhalattan sanaa akkuma suuraa 30 jedhu diinii ilmi namaa irratti dhalate sanuma gatii ta'ee fi jechuun hin barbaada. Akkasuma immoo warri gara islaamummaatti dhuftan immoo nuyi islaamummaa kan nuyi fudhanneef ofii keenyaaf malee namaaf miti. Ofii keenya jijjiiruuf malee nama kan biraa fayyaduuf yookiin immoo ustaasa shaadaa nu qabsiisu yookiin immoo sheeka shaadaa nu qabsiisu yookiin immoo ustaasa islaamummaa keessatti gahee yookiin shoora gaarii taphatu tokko gammachiisuuf miti. Gatii kana ta'eefi nama gammachiisuuf yookiin immoo akka namaa ta'uuf yoo ta'e isin ammayyuu addunyaa kisaaraa keessa jirtanii. Sababiin isaanii yaabaddanii jirtanii. Islaamummaan jireenya. Islaamummaan abiddarraa baraaramuudha. Jannata argachuudha. Gatii ta'ee fi an ofii koo kana eenyummaa kuna kan abiddarraa lubbuu koo kana abiddarraa baraara. Jedhaa malee sammuu keessan keessa kototaaf herrega guuttanii eda'uu hir'isuu baay'isuu guuttanii yoo dhuftanii FOFX bira geessanii kuftanii rakkisaadha isiniin jechuun hin barbaada. Kanaafiyyuu islaamummaan kun numaan nu fayyada malee nama biraaf abaluuf yoon kafare abaluuf yoon amane abaluuf jettanii yaaddu yoo taatanii isin kasaartanii jirtanii. Amantiillee dhabdan, rabbiillee dhabdan, hawaasummaallee dhabdan, jireenyallee dhabdan, garati jirtan dhabdaniitu nama shaadaa qabate gaabbi taatanii yeroo hundumaa gongumaa dhiibuusaa deemtu mandara keessaa. Wallahi namni shaadaa qabate gaabbi jechuudhaan wallahi fuulli isaa yeroo hunda gurraacha. Ilkaan isaa mul'atu bakka yoo kolfillee irraan bareedu yoo ta'ellee irraan bareedu yoo quufillee ruuziitu akaayitti fakkaata wallahi. Innaa bakka waan qabee waan dhiisu wallaala waan dubbatee waan filatu wallaala waan haasee waan dhiisu wallaala. Innaasa kanaaf yoo jaanja'ummaa ta'e malee inni kun amantii hin ta'u waan ta'eef lubbuu koof ofii koof jedhaatii ofitti himaa jalqaba. Eenyuufan islaama ta'a? Eenyuun fayyaduuf eenyuun gargaaruuf islaama ta'a jedhaatii ofitti himaa ofiin mari'adhaa of amansiisaa jalqaba. Isa booda gaafa islaamummaatti dhuftan hojii amma gaafa islaamummaa qabadhu mana rifeensaan hojjedha. Nama 100,000 dubbadha. Gaafa islaamummaa qabadhu mana rifeensaan hojjedha. Har'allee mana rifeensaan hojjedha. Wanti mana rifeensaa na dhiisisu hin jiru. Wanti mana rifeensaa waan biraa wanti na barbaachisu hin jiru jechuudha. Waan an gara islaamummaatti dhufeef kaaffee hin banne, hoteela hin banne, reestooraantii hin banne, bizineesii kan biraa keessa hin jiru dhugaa dubbachuu. Sanumaan hojjedha. Sanumaan an daawwaa godha. Rabbi sanuma naa eebbisa. Kanarraan kana intini kan biraan qabu. So
hojii keessan kaleessaan dhiisinaa islaamummaan qabada jettanii sababiin isaa islaamummaan fandii maallaqa dhangalaasu osoo hin taane fandii jireenyaaf jannata dhangalaasudha hallaqe. Isa kanaafi akkatti ofitti himaa hojii keessan ishi immoo erga dhuftanii kaleessa tajaajilarra jirtan mindaadhaan jiraattu argate magaalaa Finfinnee keessa jiraattu argate magaalaa Finfinnee keessatti waan isin hojjettan baay'eetu jira. Mangoo fidanii, muuzii fidanii, gurguranii baay'ee kadhaatti naajomtu islaamummaanii. Mangoo gurguruu hin danda'ama, sambuusaa hojjechuun hin danda'ama. Waan meeqa Finfinnee keessa hojiin dhuman qabu waan ta'eef harka namaa ilaalin jettu islaamummaan. Kadhadhuuti galaatti galin jettu islaamummaan. Namaaf galaa ta'uu qabda. Ati islaamummaa gaafa dhuftu namaaf eebba ta'uu qabda malee dabartee namarratti ba'aa ta'uun sirra hin jiru waan ta'eef gaafa islaamummaatti dhuftu islaamummaan akka inni si eebbisu ofitti himi malee mana hidhaa sammuu kee keessatti hidhamte hin cannaqamin. Wallaahi gaafa islaamummaa dhugaadhaan niyyaa toltee qabattu kiisiin keellee eebbifamaadha. Bifi keellee cululuqaadha. Uffanni ati kaleessa waggaa 3-4 uffatte illee haaraa fakkaata yeroo hunda. Wallaahi isa kanaafi atumti niyyaa toli malee waan hundumtuu sii tolan jedha namoonni gara islaamummaatti dhuftan. Inna warra islaamummaa keessatti dhalate immoo isaanuu naadhaamu waan ta'e waan dhaamuuf hin qabu. Islaamummaan kun yoo namatti waamuu dadhabne amala gaarii qabaanne namoota keessa jiran keessaa baasuu dhiisuun daawaa guddaadha. Jireenya keenya gaarii goone, oolmaa keenya gaarii goone jechuun oolmaa oollu keessatti hawaasa wal makaa keessa oolla waan ta'e waan baay'eetu jira. Isa kanaafi jireenyi keenya uffannaan keenya bakka hojii keenyaatti bakka oolmaa keenyaatti islaamummaa kana babal'isuu yoo nama immoo itti waamuu dadhabne ofii keenyaa keessa jiraanne nama keessa jiru gaffa'uu coqqorsuu yookiin immoo ciqilsuu dhiisuun daawaa guddaadha. Islaamummaa keenya miidhagfannee qabannee jiraachuun nurra jiraata. Islaamummaan uffata. Amma uffata kana tun ofirraa baasee wallahi isintu salphata miti anatu salphata. Sababiin isaa qullaafootu mul'ata waan ta'eef. Kanaaf islaamummaan ulfina keenya kabaja keenya. Isa kanaafi islaamummaa kana eeggadhaa kabajaatii jiraadhaa. Isiniin jechuun hin barbaada. Yoo nama waamuu dadhabne nama keessaa baasuu dhiisuun waan guddaadhaan isiniin jedhaa. Jazaakumullahu khairan. Egaa har'a dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee haasofne natti fakkaata. Taphannee qallannee haasofne. Egaa isin obboloota koo gatii natti fakkaattan qofa osoo hin taane gatii taataniif amma kana fuula ifnee ilkaan keenya 32 hamma ni lakkaa'amutti kolfinee isin wajjin taphanna. Egaa obboleettiin garaa waliin dhoffatu waan ta'eef yoon dogoggore sheexanarraatii yoon sirrii dubbadhe rabbirraatii jazaakumullahu khairan. Yoon isin mufachiise dhiifama naa godhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا بارك الله فيك نتلين أبوليس كينيا سيبيكنا هندي كينيا جو أبولادا إنما المؤمنون إخوة ربي القرآن ساكي سجده ومن توني أبولادا ربي تنجري رسول الله عليه الصلاة والسلام أبوليس فكك قامة تقوتي جدا ما عرف جنة قامة نمات تقو كيسا قام بكي تقو يونما الأكوبي قامة قوتو تولتا كنافونو جبولادا ربي سياتكسو أبدي تستي بريدا ولين كبارني buhaarree bashannannee baranne waa hedduu walirraa baranne agana hunda isi tursiisa jiru jedhee yaadee tiimiti haasawatti seennaan ganamaan kuta ammoo in dhaabatu iyyuu beeki sila haasawni tanaan jedhu alaa kulli haalin inshaallah yeroo biraa ammoo kana caala bal'inaan wajjin teenyee mari'annee kolfinee taphachaa yeroo bareedaa dabarsina arraaf waamicha kiyyaa fi akkasumallee obboloota gaaddisaa garee shaadaa irratti hirmaatan hundaa dhageessee kabajjee abdiin nama xiqqaadha reefuma areeda baasaa jira jettee nan tuffanne waamicha kiyya fi kan warra gaaddisa garee shaadaa hundayyuu kabajjee dhufuu keetiin hedduu galatoomii ulfaadhu abdii kabajamii bakka dhaqxe hundatti rabbi si haa kabaju addunyaa keessa rabbi si haa tolchu akhiraa keessa rabbi si haa tolchu rabbi diina keessatti hin gammachiisin addunyaa kanarratti wanni an jibbu diinni kun natti gammaduudha. Bakka diinni koo namni na jibbuu fi namni kufaatii koo eegu kufee na arguu isaarraa du'ee baduu filadha. So rabbi diina keessatti hin gammachiisin. Yeruma mara diina keetii ol rabbi si haa godhu. Warra si jibbuu fi warra si tuffatu gadi godhe rabbi sin jiraachisin. Warra sanaa ol rabbi si haa godhu. Yeruma hundayyuu irra si haa aansu. Arraba keellee rabbi si haa tiksu.
qaama kee ilaalcha kee yaada kee illee rabbi si haa tiksu. Asumaan rabbiin si haa jaalatu ani si jaaladha rabbiif jecha rabbi si haa tiksu kanaan caalaa jabaadhu guddadhu mul'adhu rabbiin nama islaamummaa irra jiraate islaamummaa irra duu rabbi si haa taasisu rabbiin akka nama garii muzabzabiina bayna dhaalika laa ilaa haa'ulaa'i walaa haa'ila haa'ulaa gara islaamummaattis baatee kiristaanummaattis nama ba'ee jiraatu miti nama islaamummaa irra jiraatee achirratti dik jedhee achuma irra du'e fuula rabbii dhaqu rabbi si haa taasisu jiruu kee hunda rabbi siif haa tolchu kabajamii ulfaadhu rabbi si haa kabaju جزاك الله خيرا بارك الله فيك تحية الأسكرية سجل جرا بركة الفاد حبيبي جزاك الله خيرا Galatoomaa. Thank you. Ulfaadha. Egaa sagantaa waliin dubbii namoota amantii kan biraa keessa jiranii wajjin itti fuftu yoo taatanii fi waan isin naa gaafatan an dadhabeera wallaahi karaadhaa dhufe baay'ee dadhabaaman isin itti haasa'aa ture. Haasaa keessattuu hin quufamuuf hin uffamuuf malee yoo natu isin haasoftan hin rafan ture iyyuudha baay'ee dadhabeera. Akkan karaarra fiigaa ture xiqqoo quba qabdanii. Innaasa kanaafi waan isin naa gaafatan yoo jiraate obboloota keenya keessatti obboloota keenya kiristaanaa. Egaa amma kaleessa kana Yesuustu dhalate jedhanii haa dhalatu dhalachuu isaa hin jibbinu. Amma immoo xiqqoo turaniitu hin du'a jedhu. Yesuusii jaalala ilmaan namootaatiif du'e jedhan. Yesuus jaalala keenyaaf du'e jedhan. Maaliif immoo ka'e jedhaatii naa gaafadhaa. Jaalala sana gaabbe moo? Jaalala sanaaf du'uu gaabbe moo? Maaliif immoo ka'e jedhaatii adaraa naa gaafadhaa. Achuma nambisuu barbaadde ati waaqayyo. Lekki noo erga jaalala fakkeenyaaf namni jaalala kootiif du'e yoo ka'e fakkeenyaaf lubbuu naa laate tokko yoo deebitee fudhatte ati ni gaabbite jechuudha. Asii galee jaalala koo sana kaaddeetta dhiisteetta jechuudha. Yoo du'uun sun jaalala ta'e ka'uun sun maalitti lakkaa'ama? Erga jaalala keessaniif du'e maaliif isin jalaa ka'ee maaliif ittuun tortorre maaliif rimmiin nyaanne jaalala isaa ittuu gaariidhaan isinitti mul'isne moo isa jedhu sanagaa isin beektu waan taataniif gaafii kana naa gaafadhaa. Jazaakumullahu khairan. Naaf hin taane. Abdii kiyya dhiisi akka yaadan kaasne haasaa kee kana dhaga'ee dhufaatii isaa immoo akka yaadan kaasne bakka hundaa'umaa sabaan si jaallu hundaa'el asiinuu ba'u yaada kaaseera kan jennila gaafii fatanaa akkasitti hin kaasin haa dhufuufi maal taate. Waa'ee dhufaatii jennaan ni yaadadhe. Mee abdillee otoo hin ba'ini waa'ee dhufaatii sayyaan jennaan waa yaadadhe. Amma jarri gaafa duraa sanuu jarri in ajjeefte. Amma yeroo inni deebi'ee dhufes yoo ajjeefte yoo jechuu sodaadhe amma lammaffaa. Dhufaatii sayyaan jennaan yaadadhe. Wallaahi dhiisanii. Reeni maal taate Dhiisanii jirri. Gaarantii maalii qabna ree? Gaarantii maalii qabna gaafa sanuu ajjeesanii Yahudonni arras jiru. Kanuu biyya gara sanatti dhiyaatuun dhufaa jira. Akkam taana yoo gaafasis qabdee jarri ajjeefte. Mucaa tokko bar sila wal agarree turre bar duuti mo'ameera du'a ka'u Yesuusin duuti mo'ameera nuni du'a mooneerra du'a injifanneerra naan jedhee dhugaa naa ba'ennaan edeeman calluma jedhee takka turee obboleessa silaa miidhame qabdaan nadhee obboleessi koo tokko na jalaa du'ee ture. Maal gooftaan qabu moo Yesuusitti namanneennaan maal amanee ture maal beente faarfataa ture. Ammas takka turee fira silaa du'e qabdaannaan fira koo keessaa abaloo na jalaa du'e nama baay'ee nu jalaa dhume abaloo akkas ta'e sanaan kana ta'e maaloodhaan kana ta'ennaan maalii atoo amma guyyaa duutu beektaannaan baakki duutee eessatti hafanuma duunaa jedhe. Maal duuti mo'ameera hin jennee safuu dhabboo anjara keenyaa kana abboo safuu dhabboo lafa sini wannee deema haasawa balleessis okkee akkasii dhugaa. Ayyee abdii shirfadhu baragadhu yediin barri kalas baarakallahu fiik rabbi siyaatiks fidakallah. Halkan gaarii qabaadhaa eebbifamaa isiniin jenna eebbaaf ta'a. Shaaloom jedhanii warreen durii. Shaaloom la hollo. Nagaan bule bibi. Ajaa'iba. Ayyee. Eeshi. Kabajamtoota
obboloota kiyyaa kabajamtoonni obboloonni dhiiraa fi shamarranillee warri guddaaf warri xiqqaanillee warri manguddoof warri ijoollenillee hundi keessanuu of kolchaa.